بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota warroonni sagantaa keenya sagantaa Oromoo Da'awaa torbaniin sagantaa fataawaa irratti nu hordoftan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbi isin wajjin haa jiraattu isiniin jecha guyyaa har'aa sagantaa fataawaa kutaa kurnaffaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya hanga dhumaatitti nu wajjin turaa isiniin jecha itti aansuudhaan sheekh Gazaalii Haaji Xaahaa qabannee isiniif dhiyaanne. Sheekh, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ustaaza keenya duraan dursee waamicha keenya dhageettanii bakka kanatti torbaniin nu dhiyaatuu keessaniif rabbiin jazaa keessan jannataan isinii haa kafalu isiniin jecha. Inshallah ta'ala sagantaa gaafiif deebiititti osoo hin seenneen carraa kalimaadhaa dubbiidhaa isinii kenna itti nu dhiyaadha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوتا دقيفتوتا كينا بكم جرتن هندتي نجين ربي سنهارك أبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بكم جرتن إتي نجاه ربي تيفيتك إساك سجرات داي سنين جدا. سنت آن سودان دام سي غبابان أران تناني سني دامو جيش ربي كيدناتي. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله. ربي سبحانه وتعالى آية إساك الستي قرى ربي تتئسان جدا gara gabbaramaa haqaa sanitti dheessa karaan itti dheessan hin jiru, kayoo itti dheessanillee nama baasu hin jiru, kawaa namaa godhu hin jiru, kawaa nama godhullee hin jiru, karaa isa gabbaramaa haqaan gabbaramaa tahee sanitti dheessa. Ani isinin sodaachisa, lubbuma tiyya isin sodaachisa, rabbii san sodaadhaatii gara isaatitti dheessaan hun jedha. Sila aadatti waan tokko yoo sodaatan isarraa gara biraa dheessani, walaakin ka rabbii kana yoo isa sodaatan gara isaatitti dheessan. Maaliifi garri biraa garri itti dheessan hin jiru jechuudhaaf garuma rabbii sanitti dheessan. Duuba wayita kana gara rabbii sanitti dheessuun dirqama nama hundaati. Dhiira haa ta'u, dubartii haa ta'u, guddaa xiqqaa haa ta'u, gara rabbiititti dheessaa jedhee rabbiin itti nu ajaje, ajaja rabbiin nu ajaje kana fudhannee gara isaatitti dheessuun dirqama kenna. Firaara jechuun kun maali yoo jennee wahuwal huruubu aslitti waa dheessuudha. Firaara jechuun kun keessatti dheefa wayta jedhan huwal inxilaaqu bikulli maa uutiya min quwwa talaban linnajaa. Namni tokko waan tokko dheessuudha haga humna qabu, humna ufiisan hunda daleysiisee jechuudha. Waan haga silaa godhuu barbaachisuu takka godhee akka waan jalaa dheessu san jalaa najaa bahutti dheessutu firaara jedhama. Kanaafuu maarree gara rabbiititti wayitti dheessitan karuma maraan karaa tokkoon dheessitanii karaa tokkoon alatti hin hafinaadha. Karuma maraan rabbii keessanitti dheessaa jecha. Duuba wayita kana bakka tanatti waa sadi beekuu nu barbaachisa. Baarakallahu fiikum. Dhaamsa gabaabaa kana keessatti maal jalaa dheessina jechuullee beekuu nu barbaachisa. Garamitti dheessinaallee nu barbaachisa. Akkamitti dheessinaallee nu barbaachisa. Maal jalaa dheessina yoo jenne wanni nuti dheessinu ashayxaanu wadduniyaa wa hawan nafsi. Gabaabinnatti waan sadeen kanarraa dheessuu si barbaachisa. Ati akka nama islaamaa tokkotti akka nama akhiraa hin kaafama, hin gaafatama,
jazaa asirratti dalage kana hin argadha jechuutti akka nama amanuu tokkotti akka kanarraa dheessuu si barbaachisa. Shayxaana irraa dheessuu wanni barbaachiseef rabbumatu irraa dheessaa nuun jedhe. Shayxaanni diina keessanii inna shayxaana lakum caduwwun fattakhiduuhu caduwwa. Shayxaanni kun diina keessanii diina tahutti beekaa ka inni wanni inni barbaadu innamaa yad'u xizbahu liyakuunuu min ashaabi saciir. Shayxaanni kun wanni isinirraa barbaadu tuuta isaa inni ka waamu gara ibiddaatitti waama akka ashaaba saciir isaan waliin warra ibiddaa tahaniif gara ibiddaatitti isin waama. Isa san tolen jedhina diina keessanii diina keessan tahutti beekaa nuun jedha rabbiin. Aduwwii isa godhadhaa nuun jedha. Idan aduwwii kana jalaa dheessuu barbaachisa jecha. Aduwwii shayxaanaa kana aduwwii ufirraa dhooguu hin dandeenye kana karaa hundaan acuudhu billaahi min ashayxaani irrajiim jette waytamar ufirraa maganfatte wayta ganamaa fi galgala adkaara sabaahaatiif askaara masaa hunda qaraate akka sanitti aduwwii kana ufirraa ittisu aduwwii kana ufirraa dhooguudha barbaachisa jecha. Rabbiin aduwwii taasifadhu siin jedhe kana isa aduwwii taasifatte isa jalaa dheessuu si barbaachisa. Inni lammataa ka jalaa dheessuun barbaachisu duniyaadha. Duniyaan rabbiin mataa'ul ghuruur jedheen meeshaa nama dagu meeshaa nama sobu har'aan tana ka salaata dhiiselleen ka zakaa kennatuu didelleen duniyaa mataanatu isa sossobe. Kun duniyaa tana barbaaduudhaaf yeroma ibaadaa rabbii godhuu dhabe. Kun isima tana argateet ta argate tana shayxaanni achi kennuu isa dhooggeet saniin ibaadaa rabbii dhabe. Zakaa kennuulleen ibaadaadha. Sadaqaa kennatuulleen ibaadaadha. Zakaa fitrii baafatuulleen ibaadaadha. Nafaqaa waajibaa kennuulleen ibaadaadha. Ibaadaa tana hunda shayxaanni ya'idukumul faqra jedhee rabbiin nutti hime. Yoo tana kennite maalitti hafta siin jedha. Yoo tana kennite akkam taata siin jedha. Kennuu si dhooggee wanni gara rabbiititti achi socho'uu si dhoogge tokko jaalala duniyaa tana. Rabbiin sifaata keenyarraa waytanuu himu ka keessa keenya beeku watuhibbuuna almaala hubban jammaa nuun jedha. Duniyaa tana ni jaalattan jaalala daangaa hin qabne jaalattan nuun jedha. Jaalala guddoo jaalala daangaa hin qabne jaalattan nuun jedha duniyaa tana. Walaakin duniyaa silaa akki barbaachisu duniyaa harka keessatti qabaatuu barbaachisa. Yaa Rabbi namatti illee nun hajamsiisinii waan nuuf gayu nuu kenni jechuullee kadhatuu barbaachisa. Walaakin duniyaan harka keessa si jiraatu barbaachisa qalbii keessaa miti. Gaafa qalbii keessa si seente achi kennuullee hin dandeettu. Kanaafuu rabbiin nama irra caalaa wayita irraa dubbatu rajulun aataahu Allahu maalan fasallaxahu alaa halakati. Nama rabbiin duniyaa isaa kennee kennuullee isa dandeessise jedha. Ka rabbiin duniyaa isaa kenne hedduudha. Walaakin ka kennuu rabbiin isa dandeessise haga lakkooysaati. Haga lakkooysaati warri kenniinsa irratti sallaxame wayta khayriin argamte hunda khayrii sanitti shaarakee duniyaa kennatu haguma rabbiin laaffiseef. Osoo namni marti akka qabuun kenne silaa miskiinni nu jidduu namaatitti hin argamu. Kanaafuu duniyaa tanarraallee dheessuudha barbaachisa jecha. Ammaa man xagaa wa aathara alhayaata addunyaa فإن الجحيم هي المأوى جل رب سبحانه وتعالى. نمني دانغا دبري جل بكنو تدابت جنين تدابتو ديدي كدانغا دبري وانو تدلقي جنين ديدي كدانغا دبري وانو تندلقين جنين اللي ديدي دلقي كدانغا كي نجبسي دانغا دبري وآثر الحياة الدنيا جرو دنيا قباب دو كان كفلته فإن الجحيم هي المأوى جل قالين سيسا إبدا جهنم جدا بكي نتقلوا رافتاو إبدا جهنم جدا دوبا دنيا تنجل اللي ديسو برباچي سجيجا أكو مثلا هوا نفسي وفير اللي واللبون ستي قبض يو حرام كان لالي سين جت يو حرام كان دبت سين جت يو حرام كان فودي سين جت يو غر حرام كان ديمي سين جت لبو تيسنتي فالله سيسن دلقو برباچيسا وخالف النفس والشيطان وعسهما
shayxaanaa fi lubbuu ta'e tana faallaa isiidhaa deemi jecha tole isii hin jedhin jecha isii tole hin jedhini faallaa isii deemi maaliifi inna nafsa la'ammaaratun bissuu lubbuun tun hamtutti nama ajajji hamtuu keessa si buufti kanaafuu hawaa nafsii san jalaallee dheessuu barbaachisa jecha rabbiin ilaahan godhatinaa nuun jedha macbuudan godhatinaa hawaa keessan san warri macbuuda godhate sun hin halaakame hawaa nafsiidha waan lubbuun teessan feetu san isii macbuuda godhatu jechuun homa isiin kennaa jette itti kennu jecha haraama ta'uu fi halaal ta'uu ka addaan hin laal kanaafuu maarre shayxaana jalaani dheessina duniyaan akka isiin hin dayne jalaa dheessina hawaan nafsi akka karaan hun dabarsine jalaa dheessina garamitti dheessina ammoo fafirruu ila Allah garma rabbiin jedhe sanitti dheessina kaa subhaanahu wa ta'aala gara gabbaramaa haqaa sanitti dheessina jechu idan garri irraa dheessinu nuu gale wanni irraa dheessinu garri itti dheessinullee nuu gale akkamitti dheessinan nu hafe akki itti dheessan tokko lamaa miti awwalan tafirru ila Allahi bil'ilmi shar'i diina rabbi barateet shari'aa kana baratuudhaan gara isaatitti dheessita maaliifi haraamaaf halaal addaan beekuu barbaachisa gara rabbiititti dheessuudhaaf waan badiisitti ta'uu fi waan badiisitti hin taane addaan beekuu barbaachisa kanaafuu fa'alam annahu laa ilaaha illa Allah wanni jedhamuuf man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini wanni jedhamuuf yani waqul rabbi zidnii ilman jedhee rabbii warni nabiyyi isaallee rabbiin kadhatu diinaa ka ilmii kana beekumsa kana naa'ida jechuu kadhatutti wanni rabbiin ajajeef ilmii malee waa dalaguun hin ta'u waan irraa dheessituu fi waan itti dheessitu beekuufu ilmii si barbaachisa waan dhiiftuu fi waan dalaytu beekuudhaafis ilmii si barbaachisa maarri akkaataan gara rabbiititti itti dheessan dura ilmii sharciidhaa baratu keessattuu daruuriyyaata baratu waan irraa hafiinsi hin jirre ما تصح به العقيدة وان عقيدان إسلام فياتا تبرتو يو عقيدان تفيان تهين دلقان تلين كيبلمت أكو مثلا وما تصح به العبادة وان عبادان تيتين فياتا تلي برتو ده كوني فرض عيني ده على كل مسلم ومسلمة إسا مسلمة تهي في إسي مسلمة تاترت اللي درقما وان عبادان إسا اتين صحيحة تبرتون وان عقيدان إسا اتين صحيحة تبرتون نمهم درتو درقما kanaafu akka itti karaa rabbiititti dheessan dura ilmii shar'ii baratu waan hin beekne gaafatu waan gaafatanii deebisa argatan itti dalagu ilmii sanitti dalagu jechu waan beeytee itti dalayde san ammallee itti waamu usraa teetirraa kaafte nama sitti aanurraa kaafte haga dandeetteen da'awaa godhu jecha duuba ilmii shar'iitiin gara rabbiititti dheessan akkuma san تفر إلى الله بالتوبة النصوح توبة قل كل غير ربي تتي توبة ودان غير إساتي تديسان وان دران بل سيتسان إرابقاتي مالو ما فدل جيجود أفسينويتي فول درت اتندي بوجته يو حق أنا ما تاتي أفر رادي بفتت توبة قل كل غير ربي كيتي توبة أكنا غير ربي تتي ديسان غير ربي تتي ديسو جيجون أكما إني ننجر دلقود وتوبوا إلى الله توبة نصوحة توبة قل كل غير ربي توبة دا يا ور أماني توبة قل كل غير ربي توبة دا توبة قل كلون تأولاغا في قوت تتججا أكو مثلا أمس الالتجاء إلى الله بالدعاء درا توكل الرب الرت إركتو لانغر إساتي تريسيتا إسا الرت إركتا واهن دا كيست يوركم في تسيمودته dibamtee yoo dhibeedhaan ibtilaa taates yoo namni sirraa dhibamee saniin mokkoramtelle yoo duniyaa dhabdee saniin mokkoramtelle yoo hidhamtee dallamamtee saniin mokkoramtelle rabbumarratti irkatteet karakkoo tana keessaa na baasuu dandahulleen isa jechuu beeyteet kakadhatan namaa awwaatullee isa jechuu beeyteet isumarra of keetta waman yatawakkal ala allaahi fahuwa hasbu nama isarratti irkate rabbiin gayaa isaati yoo isarratti dhugaa irkatiinsaa isarratti irkatte
أسباب دلقون برباچي سدليدي ورب الرت إركته ربين وانا الرت إركته بسن لفت سينغاتو ربين سيف قد جيتشا أكو مثلا أمس كدا إساتي كدان عبادات زمن كيس جروا يا أمة إسلاما زمن الآخر زمن رسول صلى الله عليه وسلم نمني قيا نجهما إسلامة هي أولي قلقل كفري بولا كجدان هل كان نجهما إسلام ما كيس بولت غنم لفا أولكأي كفرك رسول جانسان صلى الله عليه وسلم دكانتي أكا دكان هل كاني أفود أم جرتي يعني كيسان نودام إنسان كيس جرة أرانتنا حق آفدار أدام بيكان جرتو نمنكم بيامر كيس فجأة توكو بيا دعوة دغه كيس جرا توكو بيا دعوة دي سي أزانا هندگيل كيس جرا كوني مرت ابتلاء وان الرتي مقرمت كان كيستي أتي حقا دندتين غر ربي تتدسون كي ربي كي كراتو يا ربي وان نانتو لنا الراقبي يا ربي وان ناتولو نبران دبرسين جتت ربي كي كرات ربين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يو قبرونك ينرى سقافة فإني قريب أني سانو برجرة أسمع وأرى إسان هندقها إسان أرقى حال إسان كيس سجران اللهم بيك هانا كرتني وان إسان نكرتني اللي إساني في أوادا ولكن شرطين هاتو لنا جدني دور توبة غرك يتي هادي بأني ججا توبة غرك يتي هادي بأني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي نتها إيمان رغا نتها أمنني كدا إساني اللي إساني في كنا ججا دعائين متى نسيتو إبادات زمن أكنت ونمرت لفقوته حق آفدرت أدى واللالمته حلال حرام أدى واللالم كان كيستي يا ربي رزق اللي تحلال ملينا نياتشسين يا ربي دبي اللي وان خيري ملينا ندبسين يا ربي ياد اللي وان خرا خيري أبو ملي وان هم تورانا ياتشسين جداني ربي أفيك أتهم برباتشي ساجتشا تنافو مرة أكد تقر ربي تتئسن هدودا شيخ سعدين رحمة الله عليه كتاب إساني كيستي أكي جدان وان ربين جبورا غر وان ربين جالتو تتئسي تجان وان ربين جبورا غر وان ربين جالتو تتئسي تجان ومن الجهل إلى العلم ولا لرا غر وبرتو تتئسي تجان ومن الكفر إلى الإيمان كفر إرا غر إيمانات تتئسي تجان دوبا ومن المعصية إلى طاعة الله عز وجل بديد لغو إرا غر خيري دلغو آت تتجان ومن الغفلة إلى ذكر الله عز وجل أفدقتتما نياتتما تويدتما أكا هوريتتي نمني هورين تاني هوري مكوفا كنياتي دوغتما جيسي كأي برولي نياتما تدبيجي ولكن أتوان أمم قبض أقلي سيكني أقلي دان سيومي وان برا إرا قباسي قدس سيومي أكنا نيمتي بلاشا نيمتي غر إساتي تدبيتا في سيغافة في وان دنيا تنكيستي أمري تأتفت في وان دلائده أتي دنيا تنكيستي دبرسيت أكا سيغافة في كان أبجد وان كان مرة بيني ورّا غر ربي تتأسو ربي نهاتاسسو نمني أكا كان قباتي دين إسالي قوتته namni akkanatti gara rabbii isaatitti waan kana maraan dheesse ilmii baratee ka gara isaatitti dheesse maasiyaa dhiisee gara ta'a rabbiititti ka dheesse uf dagateetum akkatti taa'uu dhiisee uf yaadatee rabbii ufii yaadatee ibaadaa godhee haraamarraa goree halaala dalagee ka gara isaatitti dheesse diin ufiillee tiifate irdii ufiillee tiifate rabbi biratti hin hoffola jechuudha isaaf kajeella warra hoffolu rabbi nu haa taasisu walaakin ammoo wanni barbaachisu dura namni karaa seeneet أسباب دلقيت ربي نوكم جنو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جد ورّا كراك إن كيستي مرتفتني ججباتني جدان إبادة قد ودان حرام الرادو قمودان ورّا كراك إن سينني كراك إن كيس ديمني خرا سنرتي يا ربي صراط مستقيم خنرتي نديسي جراني نكرتن لنهدينهم سبلنا جد خراك إن ديريرا كجيلا جنة نسان دكو سنركين جد يو تفدقته yoo ati maasiyama keessa gangalatte hoo yoo ati wama xurii keessa oolte hoo waan qulqulluu dhiifte
idan gaaf kana qajeeluma kanan argattu jechuudha warra osoo duniyaa keessa jiru osoo gargaraan seenin osoo du'een dabrin uf yaadatee tawbatee gara rabbiititti jedhu rabbi nu haa taasisu وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربي نمر فيدا من حاتاسو اسن الله نو سبحانه ورس ربي جزاك سن جنة الفردوس اسن يقفر آمين ان شاء الله تعالى غرا غافيف بيت التسعنا غافين كان كدرا كان يلا gabbarri fuudhaa fi heeruma jidduutti deemu kuni shar'itti akkamii halaala moo haraama yoo halaala taate haddii ammoo qaba awwalan gabbara jechuun kuni maali waan isaa beeku barbaachisa wanni gabbara jedhan kuni maali hal huwa mahariidhamo lakki waan maharii irraa kophaa jiru maharii waan hin tahini hal waan fedhiidhaan abbaan kennu moo waan shartii irratti godhanii kennuun isaa dirqamaati jedhanii addaan baasanii beekuu barbaachisa. Shari'aan Islaamaa maharii namticha fuudhaa deemu dhiirsarratti dirqama goote. Maharii wa'aatu nisaa'a saduqaatihinna nihla dubartiidhaaf maharii isiidhaa kennaa fi jedhee rabbiin itti ajajeet rasuulillee sallallahu alaihi wasallam gaafa ufii fuudhan hundaafuu maharii kennaniit dubara ufii wayta heerumsiisanillee maharii fuudhanii fi akkasitti heerumsiisan rasuulli sallallahu alaihi wasallam inni kuni mahariidha jedhama mahariin kuni dirqama namni inni irratti dirqama dhiirsa gurbaa fuudhuuf deemu wayta achi kennamee jedhe mahariin kun haqa intala saniiti haqa intala nikaha irratti hidhamtee saniiti yoo feetee isiin abbaa feetee kennite san boodaani taha yoo isin dhiirsaafillee kennite yoo abbaa ofiitiifillee kennite obboleessaafillee yoo kennite nama biraatiifillee yoo kennite ni taha kuni mahariidha jedhama kun maharii jedhama maharii kana kennuun isarratti dirqama maharii kana qofa wanni shari'aan isa gaafatti maharii kana qofatu isarratti dirqama wanni maharii kana malee jiru har'aan tana wanni gabbara jedhamu kun akka zamana keennaa kanatti miti akka gaafa wayta zamanni nagaa qabuutitti abbaan haati waan kabajaa ulfinna haadha abbaadha intala ufiitiin argatuun aslitti homa jiraati انتبهوا لهذه النقطة جيدا سرت هبدا بكتان أدانا كبينو وان دوغا تهي في وان دوغان تهين أبا في هاتي تكاهو أبوليين اللي هاته أبوليتي أفيتين كبجا أرغتون هذا أبان الفلن هذا أبا جدني فديدان قربان فودوف ديمكون وركنا وكنون هم شريعة تجروان شريعان اللي ندوغيني har'aan tana wanni gabbara jedhamu kuni waan gurbaan fedhiidhaan ufii kennu moo waan hagana kennitu malee jedhaniin wayta jenne ka har'aa kuni gabbara jechuu miti intala tana akkuma gurgura jedhan san intala tana gurguratu jecha gabbara jechuun qorama intala gurguratu jecha maallaqatti intala gurguratu jechuu malee ittiin kabaja argatu jechuudha miti waan kana sirriitti hubatuu qabna maaliifi waan gaafirratti dhiyaatu waaqi'aa aynii tazaataan argamtee abbaan waaqi'aa dubbiin irratti argamte gaafatu katakkan tahin laman tahin sadin tahin ka akkanatti gaafii kanarratti dhufurraa nama abbaan 100 malee jedhee dide 70 illee kadhatanii dadhabanillee asumatti dhageennee jirra namuma keenna sabuma keenna ummatuma keenna akkuma san ka 80 malee jedhee kadhatanii itti booyanii 60 hidhaniifillee dhageenneetuma jirra ka 100 qabatee 40tti deebisanillee dhageenneetuma jirra awwalan waan kana namatti qabatuun kun eessaa dhufe
gabra taate intala tana gurgurataan jiru aslitti gabra kamallaqatti gurgurama intalti inni nikaaha namaa godhaa jiru tuni bilisa intala bilisa gurguratuudha kun bilisa gurguratu kun waan asli haraamaati aslan abbaan sharraxee lafa kaayatuun waan haganaa naa kennitan malee jechuun haadha tahitti abbaa tahitti obboleessa tahitti abbeeraa tahitti eessuma tahitti adaadaa tahitti balbala qabde jedhanii maalii taate jedhanii waan eessumaa jedhanii dirqiidhaan kenni jechuunin waan shari'atti jiruu miti waan shari'atti jiruumi warri nuu kennitan malee intala isiniin kenninu jechuun ka shari'atti jiru kami gurbaan kun warra kanarraa intala kadhate kabajaadha ilmoo ufii tana kennanii fi maharii isii waan shar'iin irraa barbaachise mahariin kun illeen eeysara tahuutu haddii shari'aan ittiin goone haddiin curfima biyyi itti jiraatutti ka hiyyeessaallee akkuma humna isaatitti ka dureessaallee akkuma humna isaatitti maharii kenna haa tahuu shari'aan mahariin waan laafaa tahetu barakaa qaba jechuudha nu barsiifte mahariin kullamaa qalla womati adadaan xiqqaate walirratti laaffisanii homa xiqqoodhaan yoo nikaaha hidhatan intala saniifillee kabajaadha akkuma san barakaallee qaba ja'an ka barakaa qabu kana waan maharii kana malee jiru ol ka'anii nama kanaan fiddu malee ka jedhan kuni shari'aa keessan jiru yoo kabajaa warri intala tana kenneef kanaaf inni ka'ee abbaa kana uffise yoo ka'ee haadha tana uffise yoo waan tokko isaaniif godhe kuni irra caalaa waan ittiin kabajamtanii obboleettii teessanii fi intala teessanii jechuutu jira kuni shari'atti ni bakka waan gurbaan fedhii ufiitiin kenne jecha kanallee ulamaan yoo irraa dubbatan wanni nikaaha hidhamuun duratti inni kenne abbaallee kennu warra kaanillee kennu maharii isii irraa lakkaawama jedhan maharii isii irraa lakkaawama osoo maharitti illee lakkaa'uu baatanii wanni eega nikaaha hidhamtee kenne ammoo suni abbama kennamteef taati jedhan abbama kennamteef abbaafillee kennu obboleessaafillee kennu abbeeraafillee kennu eega intalti nikaaha hidhamte booda yoo waa kenne kennaan sun abbama kennamteef taati jedhan kennaan dubbannutun hundi waa warri namarratti sharraxee fiddan malee jedhuu miti shari'atti warri waan tokko namarratti qabatuu hin danda'u maharii qofa wanni isaan namarratti qabatuu danda'an maharii malee nikaaha hidhadha yoo inni jedhe laa hin tahu jedhanii walaakin mahariin haalaafu malee mahariin hafuu hin ta'u shari'atti haa walirratti laaffisaa jedhu malee mahariin hafuu hin ta'u kanaafuu ulamaani hattaa maharii san keessatti yoo dubbatan dawaabita lafa kaayan tokkoffaa ittiin uf dhaaduudhaaf kennuu dhabuudha jedha maharii san 40 nikaaha hidhate 50 hidhate 100 hidhamte intalti baluu jechuu yoo tafaakura akkanaa taate kunillee shari'atti waan hin baqqaane jedhan lammata yoo israafni keessa jiraate safuu yoo keessa jiraate daangaa dabarsanii akka namni tokko godhanii yoo safuun keessa jiraate illee kunillee shari'atti hin tahu jedhan akkuma san ammas yoo sababa maharii itti guddisuu kanaan gurbaa kana deeynitti kana qantaate akka inni liqeeffatu akka namatti inni hajamu akka deeyniin yani irratti baatee ceekuu isaatti ba'aa taatu yoo ka godhan taate illee hin tahu jedhan kunillee nama rakkisuudha akkuma san ammas yoo sababa mahariin guddatuu kanaan haraamatti jarri kun kaseenullee taate maharii ol fuudhanii kunilleen gadi buusuu barbaachisa maharii sababa haraamatti geessu yoo tahillee dhoggaadha jedhan maharii ol fuudhuun maali haraamatti geessu jechuun gurbaan karaa maharii kana waan kennu dhabeet intala buta humnaan isiillee haraama itti dalaga takka isiilleen warra kana eeydee dadhabdee warri 100 fiddan malee 80 fiddan malee jedhee namni kanaaf kennee fuudhu dhabameet intalti tun nama tokko jaala ka jaalatte jalaa dabarti xiqqeenna warraatillee gara shar'ii rabbiititti illee haraamatti isiilleen seente namni haraamatti isii sanillee naqe gurbaallee namni haraamatti naqe eenyu waliyyii isii sani jechaadha abbaa tahu akaakayyuu tahu obboleessa tahu waliyyii isii ka birri hagana fiddan malee gabbar hagana gabbartan malee birdiribsiin 30 dhufu malee 25 dhufu malee jedhee ka
waan kana ol fuudhee isa rakkise sanirra oola maasiyaan jarri dalagellee osuma maasiyaa keessa jiru. Kanaaf jecha namni rabbitti amane namni na dhageettan namni haasawa kana dhageettan awwalan warri intalaa akka sharxiin goone warra gurbaa irratti. Kana fiddan malee akkan jenne waan mahariin ala jiru. Maharii irratti waliigaltiin barbaachisaadha. Maharii gaafatuun keessanillee barbaachisa. Maharii itti ida'aa jechuun illee yoo inni mara xiqqoo taate lakki maharii kana itti ol ida'aa jechuun illee shee'ii maaquula waan huduuda maaquulaa keessatti ima bakka akka shari'aatitti. Walaakin ka maharii kanaan ala jiru fiddan malee jechuun kun intala gurguratuudha. Atiin abbaan intalaallee rabbi sodaadhu, obboleessi intalaallee rabbi sodaadhu, warri waan kanaan heeruma dhoggitanii gurbaallee fuudha dhoggitanillee rabbii keessan sodaadha. Warri sababa saniin ilmaan keessan maasiyaa zinaa keessa bu'ee diqaalaa walirraa horilleen guyyaa qiyaamaa isintu itti gaafatamaa. Isin mara rabbiin kana mara jalaa huyyuu haa baasu. Laaffisaatuma waliif kennaa laaffisaatuma walitti heerumsiisaa wanni gabbara jedhan akka gabbaraatitti wanni jiru hin jirtu kabajaadhaaf gurbaa yoo ka kennu taate waan inni isinii kenne akka inni isin kabajetti irraa fudhadhaa barakallahu fiikum waan san malee jiru fiddu malee hagana fiddu malee jechuuniin hin tahuu jechuu akka shari'aa islaamaatitti barakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا يسعدك حاجالته اتانسران غافتان تقوى كان جدا جدو خطبة لمانيت إمامني يرو قد تاوسن مال جيتشو يسر جر جدو سنت مسلوني هو يو استغفر الله جدا نما خطبة كيستي دبتين ويتاني أولا guyyaa khutbaadha namni wayta imaamtichi khutbaa qara'u callisutu barbaachisa khutbaa san dhageeffatutu barbaachisa wayta imaamni jidduu khutbaa lamaaniititti gattaa'e jidduu sanitti gadi taa'urre sunnaa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam imaamtichi yoo gadi taa'e inni illeen gattaa'e wanni kophaadha ka inni qara'u hin jirtu ati musalliidha ka imaama san jala deemtulleen ka isa dhaggeeffataa jirtulleen isaa gorsu kana dhaggeeffataa jirtulleen jidduu sanitti wanni khaasiidha wanni ati qaraatu hin jirtu wanni khaasiidha takka du'aa'iin takka ka bakka sanitti dhufte takka wanni tokko ka teessuma san keessatti inni jedhu atilleen ka wayta inni gattaa'e san atilleen jettu hin jiru hin dhufne jedhan daliila keessan dhufne warri gariin suuratul ikhlaasiin qara'u jechuutu jira sunillee laa lafziin hadiisa sanii akkasitti hin dhufne suuratul ikhlaas achitti qara'ama jechuudha miti jedhan sunilleeni daliilli sunilleen bakkatti hin qajeelle jedhan wayta kana maarre umuumatti wayta gattaa'e imaamtichi illeen du'aa'ii godhatuun ima taha jedhan atilleen du'aa'ii kadhatuun ima taha jedhan eessaa fiddan daliilli kanaa maali yoo jedhan rasuuli sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahihaa keessatti guyyaa jum'aa kana keessa sa'aa takkatu jira laa yuwaafiquhaa abdu muslimun gabrichi muslima tahe tokko ka isii keessatti rabbi kadhatee jedhu yoo rabbiin isaaf du'aa'ii san qeebale maleen taane jechutu jira hadiif sa'atiin sun eessa wayta jedhan waan haga jidduu imaamtichi khutbaa bachirratti ol bahee irraa kaasee haga wayta imaamtichi khutbaa geesse haga salaata irraa bahanitti jechutu jira haga salaata irraa bahanitti waqtii isii akkanatti haddadutu jira hadiisa keessatti wayta kana maarree umuuma hadiisa kanaa qabatanii inni illeen wayta gattaa'e du'aa'ii kadhatuun ni taha wayta inni gattaa'e san atilleen du'aa'ii kadhatuun ni dandeetta allahumma rabbanaa atinaa fid dunyaa hasanatan jettu du'aa'ii biraa jettu kadhatuun ni taha daliilli namtichi bakka sanitti jidduu imaamtichi minbara ol koruutii fi haga inni gadi bu'uu jidduutti kadhate haga inni salaamatutti salaata irraa salaamatutti kadhate rabbiin isaaf qeebala jechuu umuuma kanatu itti qajeelcha jedhan namni kuni waan khutbaa keessatti dubbate jedhama deebisaa jedhuuf ammoo wayta imaamtichi dubbatu waytiin callisuu barbaachisu ammaan tana imaamtichi dubbataallee hin jiru ufiillee gattaa'e waan kana taheef imaamni khutbatti jiran jedhamu amma atilleen kanaafuu kadhatuu ni dandeetta innillee du'aa'ii kadhatuu ni dandaha walaakin du'aa'iin khaasin bakka sanitti dhufte
hinjirtu jaan ulamaani baarakallahu fiikum beekumsi kama rabbii kennaati. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافنتك أكنا يد نمني صلاة الصبح صلاته شروق الله اتعانسه سداجة صلاة أشمت إيسه يرو ويجمع يرو خطبان إيقال الرفه أجري نما غنم فتيسا أرغتا guyyaa jummaadhaa keessa akkaataan gara masjidaatitti deeman namni sa'a duraa keessa dhufe ajrii guddaa akkanaa argata. Sa'a lammataatitti ka dhufe sadaffaadhaatitti ka dhufe jechuun hadiisa sayya keessatti dhufee jira. Kuni akka amma gaafiin jedhu kanatti namni salaata subiidhaa salaatee achumaan duhaallee eeggatee du'aa salaatee sidaajaa achitti dhiisee yoo gara manaa galee eegasanii wayita imaamni khutbatti jalqabe yoo ka dhufu taate wanni inni argatu wayiitu hin jirtu gara masjidaatitti ganamfate jechuudhaaf wanni inni argatu hin jiru. Maali? Wayita imaamtichi minbararra ol bahee assalaamu alaikum jedhee malaayikaalleen waraqaa ufii ka silaa itti sii galmeessitu san marteetti khutbaa dhageeffatti jaan. Kanaaf jecha ka hadiisa keessatti dhufe ati deemtee achi taa'uu malee sidaajaa achi keettee mana taa'uu miti. Sidaajaa achi keettee mana taa'uu miti. Namni ganamfate gara jum'aatitti, namni deeme gara masjidaatitti deeme ganamfate akkanatti dhufe hadiifni ati achi ganamfattee ati achi taa'uudha malee sidaajaa achi keettee sidaajaan sun bakka sii qabee sanirraan waan nama gara khutbaatitti ganamsatee hin argata jechuun hin ta'u. Walaakin yoo osoo imaamtichi khutbaan jalqabin dhufte san duratti yoo dhufte qadrii namtichi sa'a san dhufe argatu ima argatta. Yoo fakkeenyaaf sa'a shanaffaatitti dhufte sa'a shaniin keessatti yoo dhufte waan namni sa'a shanitti dhufe argatu ima argatta. Yoo sa'a jahatti dhufte killeellee taatu waan namni sa'a jahaa sanitti dhufe argatu ima argatta. Atillee hamba waliin jecha malee ganama achitti salaattee sidaajaa achitti dhiiftee jechuun kuni waan hambaan adda si godhuun qabu jechuu baarakallahu fiikum. جزاكم الله خير الجزاء قافتان تقوى أكنا يتي بيكينت سكا وانجير مجرى هاتي منا أبا وراء فيتي يو والأبد جلاب الدي والرئيسي دفتي حق فرمات أرغتت واني كن شرعتي أكمي. أولا سكا واني جرى مكوني haala fokkataa tokko haala fokkataa aadaa tahee dubartiin wayita abbaa warraatii wal dhabde hin sokkata akka hin deema jettu haalli kun haala ummata keessaa baduu qabu. Awwalan aqlimattu maaliifi haati manaa tuni ta abbaa waliin jirtu tuni takka ka ilmatti fuute ka intala heerumsiifte gaafa abbaa manaatii wal lolte anin deema jetti. Yoo deemte eessa dhayti? haadha soddaatiiti. Eessa dhaytime isiin umriin isii as gahe kun ka ilmaan isiitu heerumsiifte kun ta akkoo argite tun eessa dhaquuf hin deema jetti. Dhugaadha yoo miidhamte miidhama kiyya naa laalaan dhugaadha. Abbaa isaatiin tahuu abbaa ufiitittuu himattu maanguddoo gandaatittuu himattu miidhama ufii himattee waan akkanaa miidhamee na argaan dhugaadha. ولكن إباران هندي مجتهوني سلا دعان إسلاما هندي تدولني جتكنا أفان دبرتي تبلسوا برباچيس هندي مجتون كنو آدا فقطو تكتو نرتي متنيجرا مالي في من وفي تيتي مرق وفي فالمتو يسي برباچيس يوم يدم تميدم وفي فالمتو يسي برباچيس مانا سنتيتي توكو كانا دبرتي اللي وان كان كيستي والغرسيتي هندي مجتجرو كانا balleessite bakka hin deema jettu san takka isuma wallolteen kanaan abbaa kiyya naa waami, obboleessa kiyya naa waami, sheek baluun naa waami, imaama naa waami. Yoo inni dide ammoo ufiifuu abbaa isaatitti himatte, ufiifuu maanguddoo sanitti himatte, ufiifuu imaama masidaa sanitti himatte, ufiifuu abbaa sanitti himatte jechuun ni danda'a. Amma sanirraa rabbiin bal'ise bakka fedhee jiraatu abbaa ufiititti himatte irraa qilleensarraan ijaanillee wal arganii miidhama isiillee ijaan achi ilaalanii isiin fuulli isii akkam jira arganii yoo bakka takka dhaye bakka inni dhaye sanillee haga miidhellee arganii jechuun ni danda'ama. Har'a rabbiin laaffisee jira. Mana ufii san teettee falmattee himatuu ni dandeetti.
achi teettee waan miidhamaa fi dhawama dhawamtellee argisiifatullee hin dandeetti hatta garuu awwalan abbaa manaatii fi haati manaa wayta wal dhaban wal dhabuma mara warraan gahullee hin barbaachisu wal dhabuma keessan mara namni isin dhagahullee hin barbaachisu dura dhooyfatuu barbaachisa walii obsuullee barbaachisa walii dabarfatuullee barbaachisa yoo daangaa sitti dabartee miidhamni daangaa sitti dabre ammoo nama isa kana gorsa isaa hin dhagaa jettutti himatuudha barbaachisa osoo warra keessan tahuun sharxiidhaa miti namuma inni saalfatu kayoo inni loleen lola isaa dhagahu kayoo inni itti dubbate dubbii isaa inni jalaa fuudhu tokkotti himattee rakkina san ofirraa kaasuu ni dandeetta kun wayta akkana tahu inni lammataa hukmiin sokkuudha maali dubartiin tun wayta sokkitu isa jalaallattee jalaa deemti akka aadaa biyya keenyaatitti sii argitu yoo isiin sokkite salphinnaayyu aadaa wal dhabdi biyyaa wal dhabdi biyya garitti osoma inni argullee yoo deemte kantuu inetu jira walaakin aadaa biyya gariititti akka gara keennaa kana fa'aatti sii argitu sokkitee osoo ati argitu isiin deemte yoo ka sokkitu taate salphinna tumee deebisa karaadha waan kana tahe awwalan izni isaa malee manaa bahuun hin baqqa'u dhiyoo tanallee irraa dubbannee jirra yoo abbaan isii dhibamee abbaa san gaafatuu barbaadde inni hin deemin jedheen hatta abbaa san gaafatuudhaaf izni isaa malee hin baatu jedha shari'aan wayta kana maarree izni isaatiin malee manaa bahuun dhooggaa waan taheef sokkaan dhooggaadha jecha maanaan isii akka shari'aatitti dhooggaadha izni isaa malee bahuudha izni isaatiin kabaatee sokkitu wayiitu hin jiru waan kana taheef sokkaan akka shari'aa islaamaatitti dhooggaadha walaakin miidhama isii himatuun ni ta'a akkamitti himattiin akka amma reefu dubbanne kana imma nama abbaa isaatitti himattee warruma waliin jiran kana takka sadiiquma isaa ka isa waliin jiru kana hiriyaa isaatitti nama waahila isaa ka waliin dalagan ka waliin maal jedhan ka amri isaa inni dhagahutti himattee miidhama san bahu takka abbaa ufii naawaami jetteeni isaanuu karaa saniin miidhamni sun irraa ka'uudha takka ammoo karaa telefoonaatiin akka amma rabbiin laaffise kanatti abbaa feetetti himattee abbaan feete itti dhufee mana isiititti ilaalee fi dubbii fi dhufee ni danda'a izni isaatiin malee deemuun hin tahu yoo baabdi daruuraadhaa ka miidhaa irratti obsuun hin dandeenye ka ammas manaa baatu malee yoo mana san jiraatte rakkinni biraa irra gahu yoo taate sun akka baaba daruuraati jedhanii baaba akka rakkootitti yoo laalamte sun hukmii biraati walaakin hukmi aammitti sokkaan hin baqqa'u jechuu baarakallahu fiikum جزاكم الله خير الجزاء قافتان تقوكنا جرا بيجا كينت قبري إسلاما في قبري كريستانا جراني أدان جرتي تا إسلاما يرو بيرا بيو دعائي كردي في بيرا دبر تا كريستانا هو يرو بيرا بهو مال قوچو قبايا namni qabrii irra dhufe qabrii san irratti salaamatuun sunnaadha assalaamu alaykum daara qawmii mu'miniina jedha wayta kiristaanaa san irra ga'e daara qawmii mu'miniina jechuudha bakki sun hin jiru kanaaf jecha ka ziyaaraan karaa godhame ka akkasuma irratti salaamatu illeen karaa godhame tam islaamaati akkuma du'aa'iin ma'anaan du'aa'ii sanillee itti qajeelchu ummata ganda kana warra dhumee bakka ganda qabrii kana jiru ka islaamtota jedhee irra salaamata wayta irratti salaamatu yoo ta kaafiraa irra dabre yoo gorsa irraa fudhate inumata gorsa irraa fudhatuun maaliifi fakkeenyaaf namni jajjabaan du'ee qabrii san keessa jiru ka inni beeku yoo jiraate anilleen kun balufa kama akkana sila jajjaboomni osoo kanama oolchi taate balufa qabrii matana keessa jira nutilleen akkumatti asirraa duuna yoo jedhee akkatti gorsa irraa fudhate malee akka salaamaatitti wanni inni jedhu hin jiru baarakallahu fiikum جزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم قافتان تقوكنا جرا نمني توكو صلاة واجبة وصو صلاة ركعة درا كيست ركني دقاتي صلاة جيفت ايغا توري بودا ركني ركعة درا كيست قاتو سيادتي نيو جري ركعة مدرا تكتي سم ديبي سمو وار ركني دقاتي أسجر ركعة سدينو قوتما ديبي ساي namni salaata keessatti
ruknii arkaana salaataa irraa tahe tokko dhiise akka sadiitti ilaalama. Akka sadiitti ilaalama. Inni tokko fakkeenyaaf akka gaafiin jedhu kanatti rakaata duraa keessatti ruknii arkaana salaataa irraa tahe tokko rakaata duraa keessatti yoo dhiise, yoo osoo ruknii biraa titti dabreen jedhin wayituma ruknii kaan bira gahe yaadate itti deebi'ee ruknii san fida. Yoo eega rakaata lammataatitti seene ruknii rakaata duraa keessaa rukniin hafe jechuu ka yaadatu taate, rakaata duraa san ilgaa'a godheet rakaata duraa san akka waan hin salaatiniititti lakkaahee takka jecha asirraa lakkaawata. Yoo salaata keessatti yaadate. Yoo salaata keessatti yaadate, yoo wayituma ruknii lammataatitti achi tare, fakkeenyaaf sujuuda lammataa osoo hin godhin ol ka'uudhaaf yoo ka'ee osoo ol ka'aa jiru yaadate gad deebi'eetuma sujuuda godha. Yoo ammoo eegaa ol ka'ee dhaabatee faatihatti seene booda sujuuda lammataan goone jechuu yaadate rakaata duraa san ilgaa'a godheet, ilgaa'a jechuun rakaata duraa san akka waan hin salaatiniititti lakkaahee takka jechuu asumarraa lakkaayate eega sani aakiratti sujuuda sahwiidhaa bu'a. Kun isa tokko yoo salaata keessatti yaadate. Kun amma akka lama qaba jenna. Yoo ruknii kaanitti dabreen fagaatiin wayituma san itti deebi'ee dalaga. Yoo eega ruknii biraa keessa seene rakaata lammataa seene ka yaadatu taate rakaata duraa ilgaa'a godheetuma ta lammataa tana takka jedhee asirraa lakkaawata. Kun isa tokko. Inni lammataa yoo ruknii salaata keessatti tahe dhiise rakaatuma tahirraayyuu haa tahu yoo ka dhiisu taate ruknii san fiduun laa budda minhu. Ruknii san fiduun laa budda minhu. Yoo aakhira salaataatitti yaadates ruknii dagate san dhima fida. Akkamitti fidaan? Yoo waan rakaata keessa jiru taate rakaatuma kaamila waliin fida. Yoo akka reefuu jenne isa bira jiraattee wayituma san itti achi deebi'ee guutuun dandahin rakaatuma kaamila fida jechuudha. Yoo salaata irraa salaammate inni lammataa salaata irraa yoo salaammate akka lamatti ilaalama. Salaata irraa salaammatee wayituma san yoo yaadate rakaata duraa keessaa ruknii dagatina, rakaata lammataa keessaa ruknii dagatina, rakaata sadaffaa keessaa dagatina, afraffaa keessaa dagatina, salaanni yoo rakaata afur taate rakaata takka fideetuma sujuuda sahwii godha. Yoo salaammatee akka salaammatee yaadate, salaammatee akka salaammatee yoo yaadate rakaata takka fideetuma ruknii san kophaa fidamtuu miti. Ruknii yoo aakiraa taate malee kophaa fidamuun hin danda'amu. Rakaata takka fideet rakaanni rukniin keessa hin jirre sun hin lakkaawamtu. Rakaanni rukniin keessa hafte sun hin lakkaawamtu. Waan san ta'eef rakaata takka fideet sujuuda sahwii godhee salaammata. Kun yoo salaammatee akka salaammatee yaadate. Yoo salaammatee eega deeme, eega takka masjidaa bahe, eega takka masjida keessaa jiraatu ture ka yaadatu taate salaata san ni deebisa. Salaata san ni deebisa. Yoo zamanni dheerate ni deebisa. Yoo zamanni dheerate ni deebisa. Yoo zamanni gabaabaa tahe salaammatee akka salaammatee yoo yaadate rakaatuma takka fideet sujuuda sahwii godha. Yoo zamanni dheerate itti deebi'a. Salaata jalaa itti deebi'a yoo zamanni dheerate. Dheeratiinsaa fi gabaabina kana akkamitti beekanii jedhanii Sheekh Useymiin hin gaafatan. Dheeraa jechuu fi gabaabaa jechuu kana akkamitti addaan beeyna jennaan tokkoffaa haadha yarjuu ila al-urfi jaaniin. Kuni aadamatti wanni kun dheerate hin dheeranne jechuu aadamatti deebi'a malee waan amma daqiiqaa fi kanaan lafa kaayanii miti jedhan. Walaakin akka ani jedhutti daqiiqaa 4 yoo tahe daqiiqaa 5 yoo tahe dheeraadha jedhan jecha isaaniiti kun. Yoo daqiiqaa 4 daqiiqaa 5 gahe eega salaammate jalaa itti deebi'a jedhan dheeraadha jedhama kuni daqiiqaan 4 fi daqiiqaan 5. Kanaafu akka salaammate yoo taate kanaaf hojii sadii jenna. Salaata keessa yoo taate akka dura jenne sani salaammate akka salaammate yoo yaadate rakaata takka fideet sujuuda sahwii godha. Yoo ammoo zamanni dheerate
eega daqiiqaa shanii eega masjidaa gadi bahe yoo ka yaadatu taate salaata san itti deebi'aa jecha baarakallahu fiikum akka kana akkaataan itti sujuuda sahwiitiin jabrii godhan sujuudni sahwiidhaa rukni irraa bakka hin dhaabatu waajibaata irraa malee rukni irraa bakka hin dhaabatu ruknii sanni fidan baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافتان تقوى كان يدي هايتي هذا أبا يروه الدو أكا ألفاتو تاتي إن دبتم جرو علمي هو حق أكم هذا أبا راقبه hayti haadhaaf abbaadha jabeeffamuu rabbiin beekeetu ilmaan haadhaa fi abbaa keessan jabeessaa jedheet وبالوالدين إحسانا جدي أحسنوا بالوالدين إحسانا هذا أبا كيسانيت تولا أولا جديت رقم أنف رجل رقم أنف رجل يعني بيت رقم فنيان نما هذا أبا وفي دكابي ويتسان من قدو من كجنة سينين جراني واحد دودان دامسا ilmaanitti dhaamutu jira abbaa keessan jabeessaa jecha ilmaanitti dhaamutu jira ilmaan keessan jabeessaa jecha abbatti hin dhaamne jaan shari'aan maaliifi aaxifaan isaatu ni geetti jechuudhaaf itti dhaamuu dhabe jedhan gara laafintiin isaatu abbaan garaan haadhaaf abbaadhaa laafaa waan ta'eef akkuma isaa wayta inni booyellee wayta inni beela'ellee wayta inni daarellee wayta ciifni isatti dabellee wayta hirribni isatti dabellee wayta inni dhukkubsatellee haadha abbaa waliin dhukkubsatan kana rahmanni qalbii isaanii keessa jiruu ni gaha jechuudhaaf itti dhaamuu dhabe jedhan haa ta'u ammoo akka huquuqaatitti awwalan maqaa bareeda isaanii baasuu irraa ka'a hayti ilmaanii maqaa bareeda isaaf baasuudha jalqabatti maqaa bareeda ilma kanaaf baasuun haqa ilmi abbaa ofii irraa qabu eegasanii tarbiyaa bareeda isaa guddisuun diina isa barsiise akkaataa itti nyaatu akkaataa itti dhugu akkaataa itti nama wajjin dubbatu akkaataa itti wanna jedhu waan isarratti waajiba waan irratti waajiban tahin waan haraama waan irraa dhooggamu kana xiqqeennumarraa kaasee barsiisuun haqa ilmaan abbaa ofii irraa qabanii tarbiyaa islaamiyyaa guddisuun jechuudha. Tarbiyaa islaamiyyaa jechuun kun tafsiilli isii ka waan guddaadha akkuma beeytan karaa isaan barsiisuutiin quraana barsiisuudhaan waan silaa isa barbaachisu isa barsiisuudhaan wayta inni amata 7 gahe salaata barsiisuudhaan wayta inni amata 10 gahe yoo inni kadhiisu taate irratti tumuudhaan kuni hundi tarbiyaa isa godhuudhaan sooma isa soomsisuudhaan yoo inni beelahe maal jedhe waan inni taphatuu fi kana kennanii fi akkuma sahaabaan dalagan san sossobanii akkasitti ibaadaa tanarratti akka inni ibaadaa tana aadaa godhatu akka inni baratee xabi'aa godhatu isa taasisuun of jala deemaniini wayta inni harka bitaatiin nyaatuudhaaf deeme mirgaan nyaadhu jechuuniin qul bismillah wa kul mimmaa yaliik harka mirgaatiin nyaadhu ammas waan gara sitti aanu nyaadhu jedhanii akkatti tarbiyaa islaamiyyaa isa guddisuun haqa ilmaan abbaa irraa qabanii jechuudha baarakallahu fiikum akkana fakkaataa kun tarbiyaa islaamiyyaa isa guddisuun haqa ilmaan abbaa irraa qabanii jechuudha umuumatti walitti qabatti jechaadha جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافين تككنت يرو صلاتمه سلام بافنه تسبيح غونو حركه مرغاتين غونمو حركه لچينو هنغوناي harka mirgaatiin godhutu awlaadha rasuula sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayaamun mirgaan dalagutu waan gaggaarii waan khayriidha mirgaan dalagutu isaan jaalachiisa rasuula sallallahu alaihi wasallam akkuma san hadiifni tuqaallee qabaatu yu'ayyidu ba'duhu ba'dan jedhanii ulamaani wal jajjabeessa jedhanii kan irraa dubbatan yaaqidu biyamiinihi jechuutu jira rasuulli tasbiiha wayta godhan yaaqidu biyamiini harka mirgaatiin hidhan jechuutu jira harka mirgaatiin godhanii jechuu baarakallahu fiik جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافيتنا ويا هرا قبنتين انديان اسمرت امور غافي بروتين هان قولتي ديبنوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته